raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa karaa marsariitii independent.oromia.org torbanitti yeroo lama kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaalatamoo baara fayyaa nageenyi sanbadaadhaa. Kunoogaa uumaan faroonuuf qajeelchinaan sagantaa tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa kamisa muddee bultii 26 bara 2019 guyyaa har'aatiin seenaa yookaan dhimma amajjii bultii tokko guyyaa yaadannoo oboo ta'uun waggoota baay'eef yaadatamaa as ga'ee ammas kan bara kanaa roobii as deemu kana yaadatamuu takkaa'u kabajamuuf deemu kana giddu galeessa godhachuun dubbi himaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa jaal bilisummaa guutaa keessummaa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa taasifachuun marii waliin taasifne qabannee dhiyaannee jirra. Amajjiin bultii tokko wooboof uummata Oromoo bal'aaf maaliif yaadatama? Bara kanas bifa kamiin wooboon yaadachuuf deema? Qeerroof qarree akkasumas hawaasa Oromoo bal'aaf wooboon guyyicha sababeeffachuun maal dhaama? Gaaffilee jedhaniif kan biroo kaafneef dubbi himaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa jaal bilisummaa guutaa waan jedhu qaba. Turtiin keessan nu faana haa ta'u jechaa amma marii guutuutti dhiyaadhaa. Dubbi himaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa jaal bilisummaa guutaa akkuma kanaan duraa har'as yeroo isin yaamnitti nu jalaa waachuudhaan dhimma Oromoof Oromiyaa irratti keessumaa dhimma qabsoo bilisummaa Oromoo fi amajjii tokko guyyaa yaadannoo waraana bilisummaa Oromoo irratti marii isin waliin taasisuu fi waan nu ayyamtaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan guddoon isin galatoomfadha. Galatoomaannanus. Ayyeegaa kallattumaan gara marii keenyaatti seenna. Amajjii tokko guyyaa yaadannoo waraana bilisummaa Oromoo wooboo ta'e erga kabajamuu jalqabee bubbuleera. Meegaa seenaadhuma isaarraa jalqabna. Amajjiin tokko seenaa attamii qaba? Mee isa kana dhaggeeffattoota keenyaaf ibsaatii bal'ina isaa qaama marii keenyaa keessatti kaasaa deemna. Egaa akkuma beekamu waraanni bilisummaa Oromoo kan inni hundaa'ee sirna gadaa yookaan immoo machaaf tuulama keessaa kan dhalate yommuu ta'u, akkuma beekamu waggoota hedduudhaa fi aggaammiin waraana bilisummaa Oromoo yookaan waboo balleessuudhaa fi kan ture waggoota 27 hanga 30 ta'u keessatti wantoota baay'eetu ture. Kanaaf amajjii tokko waraanni bilisummaa Oromoo uummata Oromoo dabalatee aggaammii baay'ee bira waan darbee fi gammachuu guddaadhaan ayyaaneffatamaa akkasittis eegamaa jiraachuudha amajjii gaafa tokko. Hayyee ulfaadhu dubbi himaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaadha. Jalqabni isaa maaliin walqabata? Seenaa attamiidha qaba? Diinumti waraana bilisummaa Oromoo balleessuudhaaf yeroo garaagaraatti aggaammii inni taasisaa ture sanarra aanee wooboon qabsoo itti fufuusaa qofaaf immoo seenaa adda ta'e qaba akka dhaabaatti kun kan inni labsameef laata? Seenaa adda ta'es qabaa. Sababiin isaa waraanni bilisummaa Oromoo waraana maxxantuu yookaas waraana karaa deemu yookaas waraana mootummaan qindaa'e utuu hin taane waraana akkuma nama jedhe caasaa bulchiisa Oromoo sirna gadaa Oromoo keessaa itti yaadamee haala sirna bulchiisa sanaatiin Oromoof Oromiyaaf dhimma baasa jedhamee hangafoota qabsoo Oromoo bu'uursaniin kan kaayyamee uummanni Oromoo duris ta'e hamma har'aatti abdiis egeree isaatti gatatee mul'ata borii biyya kanaa yookaas Oromoof Oromiyaa irraa ija guddaaf abdii guddaa mul'ata guddaa kan irraa qabu yommuu ta'u, aggaammiin jenne kun
karaa adda addaa qabxii tokko hanga 12tti ibsuu nan danda'a. Sababa kana ta'eef mootummaadhaan yookaan sirni mootummaa amma biyya bulchaa jiru kun sirna habashootaatiin seenaaf aadaaf safuuf duudhaa Oromoo balleessuudhaa fi harka lafa jalaatiin walii wajjin waan hojjetanii fi waggoota 28 kana keessatti aggaamii adda addaa injifatee waraanni bilisummaa Oromoo waboon as ga'ee ayyaana amajjii tokko dhufu kana guutummaa Oromiyaa irratti uummanni Oromoo kan dur gola keessatti dhossee ayyaaneffatu caalaa ifaan bilisa ta'ee ayyaaneffachuu akka inni danda'uuf aggaamii bira darbamee injifannoo argame kana tokko tokkoon ibsuu yaallaa jechuudha. Mee qabxiilee amma jette kana tokko tokkoon dhaggeeffattoota keenyaaf ibsi. Tole aggaamiin kunis qabxii tokkoffaarraa yommuu kaanu mootummaadhaan kan aggaamame waraana bilisummaa Oromoo kanaa balleessuudhaa fi mootummaan amma biyya bulchaa jiru kun sirna yookaan heeraaf seera Oromoo balleessuuf akkuma jenne tumameen yommuu heeraaf seerri biyya kanaa tumamellee Oromoon bakka bu'oota keessaa kan hin qabne Oromoo lafarraa balleessuuf yookaan immoo aadaaf safuuf duudhaa Oromoo balleessuudhaa fi harka lafa jalaatiin kan hojjetamaa jiru yommuu ta'u mootummaan kana qindeessee baroota dheeraadhaa fi hanga biyya Sudaanitti deemee waraana bilisummaa Oromoo waboo adamsee kallattii adda addaatiin shirarratti hojjechaa ture isa tokkoffaadha. Inni lammaffaan shiruma mootummaan godheen caccabiinsi waraana bilisummaa Oromoo waboo keessatti yeroo adda addaa biyyoota ollaa keessatti aggaamamaa ture. Kanas mootummaan waraana kana balleessuuf akka keessaa harka qabutti seenaan qabsoo waboodhaa lafa ni kaa'a. Inni sadaffaan mootummaan ammas ittuma fufuun shira adda addaa qopheessee paartilee maqaa waboo balleessan paartii adda addaallee qindeessuudhaan yeroo adda addaatti waboo balleessuu fi hojjechaa turuunsaa ni yaadatama. Qabxii arfaffaan uummataaf waboo adda baasuudhaa fi yookaan waraana bilisummaa Oromoo kana lafarraa balleessuu fi sirna bittaa alagaa ittiin biyya kana gabroomsan uummata Oromoo irratti daran akka cimu yookaan falmachuu sabni kun akka hin dandeenyee fi waboof uummata gidduutti gargar ba'iinsa guddaa waggoota dheeraaf mootummaan gochaa tureera. Inni shanaffaan ofii nama ajjeesanii ofii nama saamanii habashoota wajjin waraabbii sobaa qindeessuudhaan waboo balleessuuf mootummaan hojjechaa ture. Ragooleen nu heeran ni jira. Ja'affaan jaarsummaa bifa adda addaatiin 1983 kaasee waanuma mootummaan qindeessee yeroodha gara yerootti hojjechaa ture. Amma dhufee bara 2019 yookaan 2018 yeroo darbe bifoota adda addaatiin qindeessanii waboo balleessuudhaa fi duula godhamaa ture irratti mootummaan shira qopheessee waboo yookaan waraana bilisummaa Oromoo kana balleessuudhaa fi uummata Oromoo kana seenaa fi jiraachuu isaa lafarraa balleessuuf hojjetaa turedha. Ittuma fufuun torbaffaan maqaa waraana bilisummaa Oromootiin namoota baay'ee dhabamsiisaa, ajjeesaa, hidhaa, qaama hir'isaa, sanyii balleessaa yookaan kolaasaa turuun isaanii ni yaadatama. Kunis hojimaata mootummaan waraana kana balleessuuf yeroo dheeraa baajata dheeraa itti baasee hojjechaa turedha. 8ffaa waraana bilisummaa Oromoo waboo deeggartan jechuudhaan waraana itti bobbaasee saamuu yookaan biyya nama hari'uudhaan yommuu itti uummata Oromoo kallattii adda addaatiin tarkaanfii uummata kana gituu hin dandeenye irratti fudhatee mootummaan waraana kana balleessuuf hojjechaa turedha. Inni 9ffaan hojjetoota mootummaa fi barattoota jajjaboo seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo fi sirna gadaa Oromoo hordofanii waraanni bilisummaa Oromoo waboon uummata kanaaf dhimma baasuu egeree biyya kanaa murteessuu akka inni danda'u warra mul'ata qaban seenaa gaarii yookaan qabsoo bilisummaa Oromoo keessaa qooda qabdu jechuudhaan hojjetoota warra ta'an hari'uu miindaa dhoowwachuu fi barattoota baay'ee ajjeesuu fi barnoota dhowwuun waboo balleessuuf mootummaan hojjetaa turuusaa seenaan ni dubbata. Inni 10ffaan qubee ABO jettu balleessuudhaaf yookaan waboo jettu balleessuudhaaf mootummaan shira godhee qubee waboo yookaan ABO dhooftu kanaan barattoota hedduun miidhamaa akka turan, hojjetoota hedduun miidhamaa akka turan, maqaa waboo lafarraa dhabamsiisuuf guutummaa addunyaarraa balleessuudhaa fi qubee afaan Oromoo qubee kanallee jijjiiruuf hojjechaa tureera.
Kunis shira mootummaan waboo balleessuuf duula karaa adda addaa haala adda addaatiin qindaa'ee hojjetamaa turedha. Inni 11ffaan weellistoota bebbeekamoo ajjeesuu, biyyaa hari'uu fi hidhuun barattoota ciccimoo akkuma amma jennee manneetii barnootaa sadarkaa gadiitii hanga yuunivarsiitiitti waggoota 27 hanga 30 ta'an kana keessatti kan dhabne maqaa wabootiin kan kola'an, maqaa wabootiin kan ajjeefaman, maqaa wabootiin kan biyyaa baqatan yemmuutti mootummaan waboo yookaan waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf hojjetaa ture. Itti dabaluun qonnaan bultoota jajjaboo seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo beekan yookaan waboo deeggaran jechuudhaanii qotanii akka isaan hin nyaanneef lafarraa ugguruu, biyya keessa jiraachuu akka isaan hin dandeenyee fi biyyarraa hari'uu daldaltoota ciccimoo waraana bilisummaa Oromoo deeggaranii iyyama adda addaa kennuu dhiisuudhaan iddoo daldalaa dhoowwachuudhaan mootummaan waggoota dheeraa kanaaf hojjechaa ture. Inni 12ffaaf inni xumuraa mootummaan abboota amantaa bebbeekamoo maqaa waboo yookaan maqaa waraana bilisummaa uummata Oromootiin hidhaa, ajjeesaa, biyyaa hari'aa mootummaan amantaa dhuunfaa keessallee galee waggoota 27 hanga 30 kana keessatti shira baay'ee yookaan lola baay'ee kallattiif alkallattii adda addaatiin isa waraana bobbaasee waboo adamsu caalaa biyyoota ollaa Itoophiyaa keessa jooree, biyyoota alaa keessa jooree tika adda addaa qopheeffate duula kanneen kanaa ol waboo irratti adeemsisaa ture. Kunoo waboon kana hundumaa bira darbee injifatee amajjii tokko isa dhufaa jiru kana seenaa qabsaa'ota bilisummaa Oromoo keessatti namoota wareegaman yaadachuudhaan, namoota lubbuun jiran illee yaadachuudhaan maqaa wabootiin guutummaa Oromiyaa keessatti uummata Oromoo irratti, qeerroof qarree irratti, qonnaan bulaa daldalaa hojjetaa mootummaa warra sabboontota ta'an irratti kallattii adda addaatiin shira mootummaan waggaa 28 yookaan 7 hanga 30 kana hojjechaa ture kana bira darbanii amajjiin tokko dhufu kun uummanni Oromoo dur isaa dhufee ayyaaneffatu. Yoo ayyaaneffates isa hidhamu bilisaan addunyaarra bakka jiru keessatti sirna ho'aadhaan haala qabatamaa ta'anii ayyaaneffachuu ni danda'a. Kanatti dabalee qabxiileen nuti irratti dubbannu hedduu kumaatamaan kan lakkaa'amu yoo ta'eyyuu haala yeroo keenyaatiin wal qabsiisuudhaan waboon seenota akkasii dabarsee dhufee injifannoo guddaan as ga'uudhaan yaadannoo adda addaatiin amajjii dhufu kana ayyaaneffatee dabarsuu danda'a jechuudha. Ayyee gaahorii bulii dubbii baa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa jaal bilisummaa guutaadhaa egaa kan yaada keerraa hubadhetti bu'uureffamuu adda bilisummaa Oromoo takkaa'uu wooboodhaa jalqaba bara 1970mootaati jalqabee aga ammaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo wooboof adda bilisummaa Oromoo balleessuudhaaf shiroota dalagamaa turan ajjeechaa buqqaasuuf biyya ari'uu akkasumas kolaasuuf gochaalee ammeenyaa daangaa hin qabne waraana bilisummaa Oromoo balleessuudhaaf uummata Oromoo irratti godhamaa ture akkasumas waraana bilisummaa Oromoo irratti godhamaa ture sana hundumaa darbee woboon addana ga'uusaa fi akka inni ayyaaneffatamuudha. Inni kunis gaa jalqabuma qabsichi eegalerraa jalqabee aga ammaa gidduu waan jiru dabalataa jechuudha. Egaa akkuma isin amma kaaftanii guyyaan woboo kun kan inni ayyaaneffatamu shira diinaan irratti deemaa ture kana hundumaa jala darbuudhaan woboon arra ga'uusaa uummata Oromoo keessa Oromiyaa keessa jiraachuusaaf kabajama malee arras kaayyoon uummanni Oromoo yookaan woboon qabsaa jiruuf galma hin geenye kun wal nama hin gaafachiisu. Haa ta'uti amajjii tokko isa roobii dhufu kana kabajamu kana waraanni bilisummaa Oromoo woboon godinoota Oromiyaa jiru cufa keessatti bifa kamiin ayyaaneffatuudhaaf karoora qabdu. Egaa guutummaa Oromiyaa irra darbee guutummaa Afrikaa keessatti illee woboon faarfamaa jiraachuunsaa sabni kun illee egeree isaa mul'ata isaa itti gatatee woboo deeggaruuf abdachaa jiraachuunsaa injifannoo guddaadha. Kanaaf woboon iccitii ittiin ayyaaneffatu ni qabaa. Iccitii kana immoo gaa hojiidhaanis argamsiisuu ni danda'a. Haala kallattiif alkallattiidhaan bifa ittiin ayyaaneffatu guutummaa Oromiyaa keessatti ni qabaataa. Uummanni Oromooillee kana beekuu danda'a jechuudha. Seenaa waraanni bilisummaa Oromoo woboon ittiin ayyaana kana kabaju haala adda addaatiin qophii isaa xumuratee jira jechuudha. Ayyeegaa woboon waraana bilisummaa Oromooti kan bilisummaa Oromoo walabummaa Oromiyaaf mootummaa birmaduu Oromoof Oromiyaa gadi dhaabuudhaaf ijaarameedha. Aarsaa baasaa ture arras baasaa jirudha. Uummanni Oromoo guutuun isa kana waan beekuuf bira dhaabbata. Egaa akka waraanaatti woboon galma qabsoo bilisummaa Oromoo walabummaa Oromiyaa mootummaa birmaduu Oromoof Oromiyaa dhaabuudhaaf tarii akkuma lolaa ta'etti lolaan ayyaanessuu danda'a.
Haa ta'uti akka uummataatti uummata Oromoo irraa akka qeerroof qarree Oromootti hawaasa Oromoo guutuu irraa silaa Ooboon maal eegattamitti ayyaaneffatamuu qaba? Akkuma barame kanaan dura yeroo garaa garaatti barattoonni Oromoodhaa sadarkaa gadiitti aga oliitti akkasumas hawaasa Oromoo keessatti warri guyyaa kana kabajan yeroo isaan mana keessatti waan akka dungoo qabsiifatanii muuziqaalee yookaan walleelee warraaqsaa Ooboon wal qabatan banatanii yeroo isaan itti shubbisaa oolan faadha quba qabna. Ammas kanatu ta'a jettanii yaaddu moo bifa addaan ayyaaneffatamuu qabaa akka jedhu yaada qabdu akka Oobootti? Uummanni Oromoo hundumtuu yeroo adda addaa keessa darbee dhoksaatti mana keessatti balbala cufatee ayyaaneffataa turuudhaanii sababa kanaaf hidhamaa turuudhaan reebamaa ajjeetamaa turuun isaanii yaadatamaa. Amma immoo bifa gurmaa'uu fi bifa adda addaatiin guutummaa biyyattii keessatti ayyaaneffachuu danda'a. Mirga isaati wanta ta'eef dhaamsi nu dabarsinu sodaa tokko malee uummanni Oromoo bahee ayyaaneffachuu ni danda'a. Inni biraan waboo kan deeggaru, waboo kan jaallatu, waboo uummata Oromoo bilisoomsuuf, Oromiyaa walaboomsuuf hojjechuu isaa kan itti amanu keessas alas kan jiru uummanni Oromoo hundumtuu gumaacha adda addaa dhiyeessuudhaan ayyaaneffachuu akka ni danda'u, faaruu adda addaan ayyaaneffachuu akka ni danda'u, gurmoo adda addaa uumee ayyaaneffachuu akka ni danda'u, abboota wareegaman, qonnaan bulaa wareegaman, barsiisota wareegaman, barattoota wareegaman, qeerroo qarree wareegaman hundumaa yaadachuudhaan uummanni Oromoo bifa mul'ataaf ho'aa ta'een amajjii tokko bahee kan ayyaaneffatu dhaamsa koo dabarsa. Hayyeegaa warra wareegaman yaadachuu gara fuulduraatti immoo qabsichatti fufsiisuu fi uummanni Oromoo waan danda'een walitti dhufee wooboo tumsuudhaa fi gumaachuu kan danda'u akka gumaachullee dhaamtaniitu gama garaagaraa yeroo garaagaraatti kan dhageenyu namoonni baay'een yaada isaanii reediyoo sagalee walabummaa Oromiyaaf kennan irraas wooboo gargaaruu akka barbaadan kallattiif akka dhabanidha kan isaan dubbatan. Haa ta'uti ajajoonni waraana bilisummaa Oromoo ol'aanoonni kan zooniilee hundumaa keessa jiran kanaan dura akka dubbifnetti wooboon uummata Oromoo keessa jira, uummata keessa sosso'aa namni wooboo gargaaruu barbaade daandii hin dhabuu jedhanii turan dhugaadha. Isuma isaan jedhan kanamee jabeessuudhaaf keessumaa immoo matayaatti qoba-qobaatti osoo hin taane kallattiidhaan guyyaa sana wooboo arganii gargaaruullee yeroo dhabame tinnisanii akka wal beekanitti ka'anii daandii barbaadanii wooboo biraan ga'uun ni danda'amaa jedheen amana keessumaa Oromoonni biyya ambaadhaa jiran. Isa kanarratti mee waan dabaltan qabdu laataa dubbiimaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaadha. Egaa uummanni Oromoo biyya hambaa jiranii koree mataa isaa danda'e tolfatanii gumaacha waraana bilisummaa Oromootii fi buusii bareedaa buufatanii gumaacha godhaa akka jiranii galmeen seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo waboonii yaadataa akkasittis beekna. Hundumtuu quba qaba. Inni dhiisee bakkee jirullee qindaa'ee dammaqee yaadatee hordofee gurmuu kanaanii gumaachuu danda'uu qaba. Sababiin isaa ololli adda addaa jira. Olola kana ammoo akkuma waboo cabsuudhaa fi waggoota 27 hanga 30tti hojjetamaa ture. Shira hojjetamaa jiru harka mootummaan keessaa kan qabu sana dhiisee biyya Oromiyaa kana walaboomsuu keessaa qoodaaf seenaa qabaanna yoo jedhan wal iyyafachuudhaanii maaddee kanatti dabalamanii ajandaa adda addaa qopheeffatanii akkaataatti gumaachuu danda'an tolfamee waan jiruuf bilbilaan kallattii falkallattiin iyyafatanii gumaacha isaanii akka godhan dhaamsa koon dabarsa. Uummanni Oromoo biyya keessa jiru immoo silumaa waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessa kallattii adda addaatiin socho'a. Kallattii adda addaatiin socho'u kana keessatti caasaa gumaachaa qaba. Waraana quunnamuu danda'u. Uummanni Oromoo akka harkaatti wal hidhee jira wanta ta'eef iyyafatees bilbilees qaamaanis deemee dhuunfaadhaanis gurmuudhaanis ijaaramee waraana bilisummaa Oromoo gumaachuu ni danda'a. Humna isaa gumaachuun, qabeenya isaa gumaachuun, ofii isaa gumaachuun sadarkaa adda addaatti beekumsa qabuun gumaachuun ni danda'ama. Yeroon immoo yerootti waboo jabeessanidha. Yerootti bilisummaan fuula keenya dura jiru wanta ta'eef uummanni Oromoon hundumtuun an Oromoodha jedhee wabootti kan amanu hundumtuun kallattii adda addaatiin dhimma kanarratti dammaqiinsaan hojjechuu danda'uu qabaa jedheen dhaamsa koo uummata Oromoo maraaf dabarsa. Hayyeegaa gumaachi barbaachise kun amma wooboon dirree qabsoorra jira. Wooboon harka duwwaa miti kan inni ittiin lolu meeshaadhaan lola rasaasatu barbaachisa. Mootummaan kunuunfataan impaayera Itoophiyaa gargaarsa biyya ambaa garaagaraarraa qaba. Albuudota Oromiyaa keessa jiranis ammoo gabaatti dhiyeessee meeshaalee waraanaa gurguddaa ittiin bitateetu uummata Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo wooboo abdii Oromoo fi Oromiyaa ta'e kana obbaasuudhaaf tattaafataa jira. Isa kanaaf egaa Oromiyaa impaayera Itoophiyaadhaa barootaa fi Oromoo fi Oromiyaa nyaatti kana jalaa walaba baasanii biyya Oromoo walaba uummata Oromoo bilisa mootummaa birmaduu Oromoo fi Oromiyaa dhaabbatuudhaaf wooboo jabeessuun furmaata waaraa waan ta'eef asumaan uummata Oromoof nus akka wooboo gama danda'aniin tumsaniin dhaammataa gara isattaanutti immoo yoon ce'e dhiyeenya kana kan dhaga'amu waraanni bilisummaa Oromoo wooboon konyaa lixa
lixa Oromiyaa Maccaa keessa jirus kibba Oromiyaa jirus giddugaleessa jirus guutuma Oromiyaa keessa jiru tarkaanfilee boonsoo garaagaraadha fudhataa jiran kan kibba Oromiyaadha aga kaambii waraanaa mootummaa koloneeffataa Impaayera Itiyoophiyaa magaalaa Moyaalee keessa maandheeffatee jirraa ka'ee Oromoota kibba Oromiyaa obbaasaa jiru guyyaa lamaaf walitti aansanii aleeluu irra ga'anii jiran dabalataanis naannoo bulbulitti wal fakkaatuun tarkaanfiin fudhatameera Gujii keessattis akkasuma lixa Oromiyaa Maccaattis ammoo dabalataanii yeroo isaan oolaa fi re'eelee bitatanii galan konkolaataadhumaan akka oboon dhuunfatetu himamaa ture dhiyeenya kana tarkaanfiilee attamitti kan fudhatamaa ture gama loltoota mootummaa koloneeffataa Impaayera Itiyoophiyaa tarkaanfii attamitti kan uummata irratti fudhatame mee isa kana gaa ati dubbiimaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaatti quba qabdaa isa kana uummata Oromoof ibsi. Ayyeegaa tartiibaan kana qabxii sadii dubbachuu kan danda'a dhiyeenyuma kana waraanni mootummaa Itoophiyaa mootummaa Oromoodha Oromoof nama jedhu kanaanii lammaan kan durfamu. Muddee 17/2019 godina Qellem Wallaggaa aanaa ga'oo qeebbee gandaa Sichaawutti mana uummataa Malaakuu Ibbisa jedhamu guyyaa guban qabeenya isaa saaman. Guyyuma kanaa godina kanaa fi aanaa kanaa fi ganda kana keessatti Hilcootti bakka jedhamutti mana Adam Qalbeessaa saamuudhaan gubuun isaanii ragaa qabatamaan ibsuu ni dandeenya. Muddee 23/2019 godina Wallagga Lixaa aanaa Wandaalaa naannoo Maree Suuqaatti qabeenya Ahmad Kadirii fi Aliyyi Hasan saamanii fe'achuudhaan mana jiraattota maatii hedduun keessa jiru gubanii kanumatti aansuudhaan badii waraanni mootummaa koloneeffataa kun uummata Oromoo irratti gaggeessaa jiru muddee 22/2019 Qellem Wallaggaa aanaa Gidaamii ganda Abootee jedhamutti qeerroo Mul'unaa Qaannaa tasaasa lamaan rukutanii hojjeessan. Muddee 23/2019 godina Wallagga Lixaa aanaa Haayiraa ganda Hoomii jedhamutti qeerroo Kennesaa Bonaasaa tasaasaan yommuu waraanni mootummaa kun ajjeesu ragaaf kallattii adda addaan eeruu ni dandeenya. Muddee 23/2019 godina Wallagga Lixaa aanaa Gullisoo ganda Noor jedhamu keessatti qeerroo Latii Tasfaa ajjeesuudhaan awwaalcha yommuu isaan dhorkanii ragaan adda addaa nuuf ibsuu danda'a. Muddee 26/2019 har'a jechuudha godina Qellem Wallaggaa aanaa Sayyoo ganda Guutee Sooyyamaa jedhamutti qeerroo Haashim Yoonaas ajjeesuudhaan reeffa dhorkachuudhaan guyyaa har'aa kana mana abbaa isaatii irratti tarkaanfii gubuu yommuu isaan fudhatan ragaan adda addaa ibsuu ni danda'a jechuudha. Kamisuma har'aa kana jechuudha. Ayyee guyyaa har'aa kana. Hayyee. Egaa waraanni mootummaa Abiyyiin durfamu iddeeniif lola kaayyoo dhugaa hin qabu wanta ta'eef amaleettiin waraana bilisummaa Oromoo dura dhaabbatu hin qabu inni dhaabbata jennee si yaadnu bakka tarkaanfiin torban kana zoonii lixaa keessatti fudhatame hunda keessatti miidhama tokko malee waboon injifatee ba'eera isaan immoo miidhaaf darbii hamaan ga'eera meeshaalee bireenii kilaashii sinaafeera adda addaa fudhatanii gara wabootti harka kennatanillee iddoo hedduu isaanii tuquu ni dandeenya. Gabaabumatti injifannoo waboo zoonii lixaa kan torban kanaa qabxii harfan tokko isinii kennuu ni danda'a. Hayyee. Tokko muddee 22/2019 godina Qellem Wallaggaa aanaa Gidaamii ganda Gaara Kormaa jedhamutti halkan sa'a lamaan bakka isaan buufatanii jiran seenuudhaan waboon du'aa fi madoodhaan hedduu adabee jira jechuudha. Hayyee. 2 muddee 24/2019 godina Qellem Wallaggaa aanaa Hawwaa Galaan maqa Kabbada bakka jedhamutti humni waraana mootummaa ambulaansii uummataan dhokatanii darbaa utuu isaan jiranii guutummaatti waboon tarkaanfii fudhachuun madoof du'aan adabee jira jechuudha. Hayyee. 3 muddee 25/2019 godina Qellem Wallaggaa aanaa Affilloot ganda Yaare bakka jedhamutti waraana lafoo waboo sakatta'uun adeemtu irratti waboonni tarkaanfii guddaa fudhachuun madoof du'aan adabee jira. Hayyee. Muddee 25/2019 godina Wallagga lixaa aanaa Qondaalaa bakka Ashunfaa jedhamutti waboon waraana boolessituu mootummaa waboo barbaanna jettee asiifachaa adeemtu irratti tarkaanfii fudhachuun hedduu du'aaf madoon adabee jira. Torban kanaa uummata Oromoof qeerroo Oromoo waliin ta'uudhaan waboon zoonii lixaa godinaalee kanarratti tarkaanfii adabbii diina irratti fudhachaa ture ammas daran itti fufuuf kallattii qabatee jira.
Hayyeegaa akka waliigalaatti mee marii keenya irraa kana keessatti qabxiin hin kaanee jettan yoo jiraatu dabalataan ammoo dhaamsa waliigalaa attamii qabdu uummata Oromoo fi. Hayyeegaa uummata Oromoo hundumaa fi dhaamsi waliigalaa annaamu. Mootummaan ammaa siyaasaan waan kufeef uummanni Oromoo akkuma shira bittaa alagaatiin caccabaa ture gabrummaa irra tursuuf lagaaf amantiidhaan qoqqoodaa turanii Wallagga Gujii Boorana jedhanii maqaatti moggaasanii. Haa ta'u malee Oromoon tokko akka ta'e amma dammaqee yaadatee jira. Dhiyeenya kanaa shira mootummaan hojjeteen karaa barattootatiin ka'uudhaan uummanni Oromoo qabsoo isaa dhiisee gara sanarratti yaada isaa akka bobbaasuu fi mootummaan uggura godhee ture. Sanallee bira darbee uummanni qabsoo deemsisaa ture. Amma yeroo ammaa kanaa mootummaan waan jiru fakkaatu kun hin jiru. Siyaasaan dinagdeedhaan kallattii adda addaatiin kufuusaa biyya kanarratti jabina qabsoo bilisummaa Oromoo uummata Oromoof waboo wal qabatuuni waggaa tokkoof ji'a lammaffaadhaaf komaandi poostiin yookaan waraanaan biyyi kun akka bultu beekamaadha. Biyyi kun mootummaa erga dhabdee waggaa tokko lakkoofsiseera. Biyyi asaamamu hadu'u daran qabsoon hacamuyyuu malee amma mootummaan kun kufaatii irra ga'ee jiraachuusaa komaandi poostiin waggaa tokkoof wayi lakkoofsisuunsaa waan qabatamaadha. Mootummaan uummata Oromoo amantaan walitti buusee uummanni Oromoo qabsoo kanarraa booddeetti deebi'ee gabrummaan mootummaa gabroonfataa kanaan uummata Oromoorra akka bubbuluuf shira mootummaan hojjetu kana beekee uummanni Oromoo gola Oromiyaa arfan keessa jiru haalaan utuu waliin qoodin amantaan utuu waliin qoodin shira mootummaan karaa adda addaa hojjetu kana beekee dura dhaabbatee harka wal qabatee qabeenya isaa walitti dabalee beekumsa isaa walitti dabalee humna isaa walitti dabalee dhageettii tokko jalatti gurmaa'ee waboodha daandii ta'uun waboo yaada kennuudhaan waboo tumse mootummaa kufee lafa ga'e kana lafaan ga'ee Oromiyaa walaba taatee ijaarree erga walaboomte biyya inneetti moggaafne heeraaf seera mataa keenyaatiin erga seerannee alaabaa Oromoo ol qabnee jennee booda amajjii waggaa dhufu injifannoo guddaadhaan ayyaaneffachuu akka danda'uun dhaamsa koo dabarsa. Hayyee dubbiimaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaadhaa. Waa'ee barattootaa kaafte waa'ee shira qabsoo bilisummaa Oromoo irratti deemaa jiru kaafte erga waa'ee barattootaa kaasuun keenya hin hafne ammoo akkuma waliin quba qabnu bara darbe barattoonni Oromoo yuunivarsiitii Jimmaa Haramaayaa fi Adaamaadhaa yeroo Oromoonni Maccaadhaa dhuman Gujii Booranaa dhuman mootummaan kun keenya miti kanaaf mootummaan kun nurraa ka'uu qaba maqaa Oromoon aangootti ba'aniitu nu abbaasaa jiru jedhaniitu hiriira ba'uuf yaalan yeroo sana garuu barattoonni Oromoodhaa kutaalee garaagaraa keessa jiran ammoo mooffamaniitu shira. Warri siyaasaadhaaf xiinxaltoonni tolchaniin barattoota Oromoo dura dhaabbatan sun hundumtuu darbee bara kana ammoo barattoonni Oromoodhaa sun dogoggora ta'utti dammaqanii waliin ka'aniitu jiru dhiyeenya kana haa ta'utti naannoo Amaaraa keessatti barataan Oromoo lagaanis kutaanis amantaanis osoo hin qoodamin ajjeefamaadha turuutu beekamaa ammas ajjeefamaa jira garuu guyyaa lama dura kan hin dhaga'e gara yuunivarsiitii Jimmaatti bilbilee bulchiinsa yuunivarsiitii Jimmaa fi akkasumas bulchaan magaalaa Jimmaadhaa. Barattoota Oromoo kalixa Oromiyaa Maccaa fi kalixa Tuulamaadhaa kana qobaatti qoodaniitu warri kun warra obbo Deggaruudhaa Shiftaadhaa Shaneedhaa jechuun barattoota Oromoo jajjaboo ta'an namoota 13 filaniitu hidhan 13 keessaa ammoo barattoota 10 guutuutti akka isaan ari'aman jechuun ganna 2-3 akka isaan adabaman taasisan barattoota kunnan sana keessaa barattoonni 2 yaaliin ajjechaayyuu irratti gaggeeffame barattoonni gargaaranii baasaniitu baqatanii ba'anii jiru barattoonni 8 afan mana hidhaa turan guyyaa kaleessaa roobii mana murtiitti dhiyaatan yeroo kana ammoo barattoota Oromoo kutaadhaan qooduudhaaf maallaqa guddaan ba'eetu mooraa yuunivarsiitii Jimmaa keessatti shira dalagamaa jira jedhama. Mee ati maal jetta qeerroof qarree Oromoon akkasumas shira barattoota Oromoo irratti deemaa jiru kanaan barataan Oromoo akka hin moofamneef mee gorsa attamii qabda kanumaan xumurraa. Hayyeegaa galatooma achaa Oromoon Wallaggaa miti Oromoon Gujii miti Oromoon Booranaa miti Oromoon Shawwaa miti Oromoon Oromoodha Oromiyaan immoo Oromiyaadha barattoonni Oromoo fi qeerroof qarreen Oromoo uummanni Oromoo hundumtuu Oromoodhaa Oromiyaa walaboomsuuf qabsaa innis haadha ga'u kan hin beeknes kana hubachuu danda'u qaba. Haa ta'u malee shirri karaa barattootaatiin mootummaan harka kan keessaa qabuun hojjetamaa jiru kun ammas qabsoon uummata Oromoo mootummaa Oromiyaa irratti mootummaa gabroonfataa kana kuffisuudhaaf waan waliigaleef uummanni waan dammaqeef beekaan Oromoo waan itti amaneef yeroon kufaatii mootummaa kanaa waan ga'eef humna barataa kana humna baratee waa gaafachuu danda'u waa deebisuu danda'u waan dhugaa dubbachuu danda'u mul'ata yookaan egeree biyya kanaa barataa murteessuu danda'u barataa beekuu fi falmuu danda'u godina godinaan caccabsanii humna akka waliin taane
gochaa jira jechuudha mootummaan. Kanaaf mootummaa Oromiyaa keessa yookaan biyya Itoophiyaa keessa barataan Oromoo jiru haala kanaa shira mootummaan hojjetu ta'uusaa beekee wal bira dhaabbachuu danda'uu qaba. Maaliif sababiinsa akkuma dubbachaa turre akkuma seenaan qabsoo bilisummaa Oromoo kaa'u akkuma beektonni Oromoo kaa'an akkuma hayyoleen tokko dubbatanii mootummaan kun sirna bittaa habashootaa waggaa 150 uummanni Oromoo gabrummaa keessa ture kana sirna gadaatiin illee faallessanii mirga illee faallessanii keessaa adda baasanii Oromoo iddoo afuritti kaabaaf kibba bahaa jedhanii qoodaa jiraachuun isaanii ni beekama. Kanaaf barataa Oromoo duwwaa irratti miillana kana bakkee abawii malee uummata Oromoo irratti waggoota dheeraa godinaan lagaan caccabsuun Oromoo kaaba kibbaan qooduun baafiyaan qooduun tuttureera amala mootummaa kanaati. Kun immoo shira bittaa alagaa yookaan nafxanyootaan qindaa'ee minilikii ka'ee hanga har'aatti qabsoo Oromoo lafarra gangalchaa jiru wanta ta'eef dammaqiinsaan daran kana caalaa tokkummaan barataa keenyaa cimee barataan keenya sagalee waliif ta'e qeerroof qarreen barataaf sagalee ta'e uummanni Oromoo barataaf sagalee ta'e qonnaan bulaan daldalaan beektonni Oromoo barataa Oromoof sagalee ta'anii falmummaa dhugaa ta'anii bukkee dhaabatanii mirga barataa keenyaa kabachiisuu danda'u hireef egeree uummata Oromoof Oromiyaa murteeffachiisuu danda'uu qabu jedha. Dhugaadhumatti gaa dubbii waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa jaal bilisummaa guutaadhaa yaadaaf dhaamsa bal'aa karaa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa uummata Oromoon geessaniif isin galateeffataa. Ayyaanni bara ittaanuu ammoo kan biyya keenya Oromiyaa walabaa fi uummata Oromoo bilisoome mootummaa Oromiyaa birmaduu dhaabbannee bilisummaadhaan biyya keenya keessatti geggeeffannu yookaan taasifannu uumaan nuuf tolchinnaa injifannoon kan uummata Oromootii yaada keef horii bulii. Raadiyoo sagalee walabummaa Oromoo gola Oromiyaa hunda seentanii mul'ata Oromoof qabdan yookaan egeree Oromoo maal akka ta'uu danda'uuf yaadanuuf dheeruu keessanii ulfaadhaa fayyaa ta'aa gadaan gadaa bilisummaa injifannoon uummata Oromoof isin jenna. Turtiin seenaa takkaa'uu yaadannoo guyyaa oboo ta'uun barootaaf kabajamaa ture dhimma amajjii tokko sababeeffachuun dubbii himaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa jaal bilisummaa guutaa waliin qabaannee mariin taasifne armarratti obba'eera. Isin dhaggeeffattoonni keenyas dubbiif dhaamsa dubbii himaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa jaal bilisummaa guutaa irraa waan guddoo akka barattanii fi waraanni bilisummaa Oromoo oboon guyyicha akkatti kabaju akkuma qabu uummanni Oromoos guyyicha waraana bilisummaa Oromoo tumsuudhaaf waan irraa eegamu gumaacha garaagaraa gumaachaa ijaarsa isaa jabeessee bara asa'aanuu amajjii bara 2020 kana uummanni Oromoo bal'aan biyya isaa Oromiyaa koloneeffattoota mootota Abashaa jalaa walaboomtee mootummaa birmaduu Oromoof Oromiyaa dhaabbate keessatti akka kabajuuf hunduu waan irraa eegamu habaatu jechaa sagantaa keenya guyyaa irraa irratti kan obbaafnu ana xiiqii dhugaasaaf gulaalaa suur sagalee mo'aa buubaatii humaan nama borii nu tolchinna.